Godina Wallagga Lixaa keessatti baatiin sadaasaan sagalee dhukaasaa waliin eegalame. Sadaasa tokkorraa hanga guyyaa har'aatti sababa wal waraansaatiin sochiin hawaasummaa hunduu dhaabbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sadaasa tokko bara 2022 ganama irraa eegaluun hanga har'aatti opereeshinii Wallagga Lixaa keessatti adeemsaa jiruun injifannoo argate aanota hedduu keessatti olaantummaa goonfachuu himata. Jiraattonni aanaalee adda addaas odeeffannoon dhugaa ta'uu himaniitii jiru. Enumaayyuu aanota akka Mandii Biqiltuu Kaarraa fi Boojjii Dirmajjii keessatti mootummaan haleellaa qilleensarraan raawwachaa jira jedhame. Haleellaa qilleensarraan taasifame hidhattoota irratti osoo hin taane lammiilee nagaa irratti ta'utu himame. Aanaa Qilxuu Kaarraattis namoonni 8 Manditti namni 3 lubbuun isaanii irbaata abidda dirooniin tufuu ta'ee jira jedhu jiraattonni. Wal waraansi humnoota wal lolan lamaan gidduutti adeemsifamaa jiraatus mootummaan uummataa fi humna hidhate addaan utuu hin baasin haleellaa raawwachaa jira jechuun komataniitii jiru. Lolli kun ammallee itti fufee jira jedham jiraataan magaalaa Najjorraa ganamarraa dubbisne. Magaalattiin guutumaan guututti humna waraana bilisummaa Oromootiin marfamuu himam. Humnoonni mootummaa immoo qarqaraa fi keessa magaalattiitii ba'uun waraana bilisummaa Oromoo akka Najjoo hin seennetti lolaa jiru jedham. Haalli magaalaa Najjoo waraana bilisummaa Oromootiin marfamee lolarra jiru. Uummati immoo mana isaa keessa jira. Mana isaa keessa namarra guyyaa guutuu gadi ba'ee hin jiru. Lolli immoo sa'aatii 12 ganama jalqabe. Ammaatti dhukaasa sagalee dhukaasaa jira. Baay'ee sagalee dhukaasaa baay'ee nama yaaddeessu jabaaf ulfaataatu jira mana kan hin jedhamne. Waan tokko hin jiru hundaan qoon tokko simbirroon socho'aa hin jirtu irra torban guutuuf jedha. Malee wanti tokko socho'aa hin jiru, uummati socho'aa hin jiru, wanti tokko socho'aa hin jiru, galeen ba'u hin deemu gara kamiin gara daandii guddichaa soosaa deemu amma minergii dhaabbate ture bubbule. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Najjoo qabachuuf guyyaa lamaaf yaalaa jiraatus humnoonni mootummaa aanota akka Mandeem, Qondaala, Jaarsoo fi Baabborraa baqatan magaalaa Najjoo buufatanii waan turaniif humna guddaatiin dura dhaabbachaa jiru jedham jiraataan kun. Kun ta'ee osoo jiru taateen duguuggaa guyyoota 3 dura biilatti raawwate sun Najjootti akka irra hin deebine sodaanna jedham jiraataan Najjorraa dubbisne. Eeyyeedha kun dhugaadha waan qabatamaadha namatti jira. Dhuguma immoo sodaadha waan sodaa guddaa keessa jiru uummanni garatti deebi'uun qabu yaasa kana waan jedhu tokko hin qabu. Dirmannaan qabu yoo fi dirmatee mana isaa keessa ta'a miira keessa galuu dhiisee mana isaa keessa socho'iidhaman taa'ame jira garatti gadi ba'uu qabu waan tokko hin qabu dhugaadha dirooniin immoo dhuftee naanna'utti jirti. Immoo waan dhaammanni uummata keenyaan akka inni sochii tokko yoo hin goone akka inni gadi ba'ee dirreetti miira keessa galee miir bakkeetti ba'ee akka inni wanta kanaaf balaa kanaaf hin saaxilamne himuu barbaada dhaammachuu barbaadna hawaasa keenyaa fi gama danda'uun immoo waraana isaa dudduuba dhaabatee tumsuu qaba jennee. Hawaasni of eeggannoo akka jabeessuu fi sababa kamiinuu walitti qabama akka baqatu kan dhaamu maddi keenya. Haleellaan diroonii kun lammiilee nagaa irratti waan xiyyeeffatuuf dhaabbilee amantii Afoosham gabaa fi kanneen kana fakkaatan sababeeffachuun hawaasni akka wal hin geenye dhaama. Dabalataanis jira jiraataan magaalaa Najjoo kun sababa wal waraansa kanaatiin sochiin hawaasummaan geejjibni daldalaa fi suuqileen adda addaa cufamanii jiraachuun alatti mootummaan ibsaa bishaaniif neetworkii balleessuun uummata dararaa jira jedhe. Bifuma wal fakkaatuun aanaalee Jaarsoon, Baabboo Gaambeel, Qondaalaan, Beegii, Mandittis rakkoon bu'uuraalee misoomaa itti yaadamee taasifamaa jiruun hawaasni rakkoo keessatti kufeetii jira. Aanaalee dabalataa waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa qaqqabsiise keessaa muraasni Beegii, Hoomaa fi Baambis ta'uu OMN odeeffateetii jira. Godina Shawaa Bahaa Nafan Sallitti waraanni mootummaa qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafamee hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni himan kaampii ilaalaa loojii haraba saqaa fi dheebitiin iddoowwan ijoo waraanni mootummaa maaddeeffachuun hawaasa goolaa jiruudhas jedhanii jiru dabalata qabna. Jiraattonni har'am Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan sababa waraana mootummaa aanaa keenya maaddeeffatee bu'uura labsii seeraa lakkoofsa 216 kan bara 2011 keewwata 40 muraa tokkootiin abbaan seeraa akka cimaa osoo raawwatu harkaa fi harkatti yoo qabame malee ayyama gumii abbootii seeraatiin ala poolisiin qabamu hidhamuu fi himatamuu akka hin dandeenyetu tumame. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa erga kufee tureera jechuun qeeqama. Kanaafis immoo poolisiin ajaja mana murtii diduun shakkamtoota dararuu mirga wabii manni murtii murteessa dhoorgachuu fi hanga hidhaatii baasee nama ajjeesutti haboo qabaachuu isaatuun akka ragaatti dhiyaata. Biyya olaantummaan seeraa gaaffii keessa galee Itoophiyaatti yakkoonni adda addaa sababa ilaalcha siyaasaa fi jibba dhuunfaaf qaamolee mootummaatiin namarratti raawwatamuun baratamaa dhufee jira. Kun hundi ta'us manni murtii ogeessonni seeraa fi abukaatonni kabaja ogummaa isaaniitiif jecha harka hin kennine kumaatamaatu jira. Wallaansoo bitaa fi mirgaa hunda danda'uun haqa namaa bakkatti eeguuf aarsaa kaffalanii kan ifaajan ogeessonni seeraa hedduun dhiibbaa siyaasatiin mirgi isaanii sarbamee yeroo dararaman ni mul'atu. Oduun kaleessa daamarraa dhagame immoo
Inumaa sirni olaantummaa seeraa Itoophiyaa keessatti balaa keessa jiraachuu mirkaneesse. Abbootii seeratum dhaddacharraa qabame. Seera raawwachiiftota osoo hin taane seeratum hidhame. Dubbichis akkas ture. Eegdonni obbo Jawaar Mohaammed fulbaana 22 bara 2022 ayyaana irreecha irratti hirmaachuuf gara Bishooftuu osoo dhaqaa jiranii daandii gubbaatti qabamuun Adaamaa geeffamanii mana hidhaatti darbatamanii turan. Turtii ji'a tokko ol erga hidhamanii boodan poolisiin himatatti banuu dhabuu isaatiif manni murtii dhimmicha ilaaluun gaaffii poolisiin yeroo qorannoo dabalataa gaafate kufaa taasisuun mirga wabii eegsisee akka hiikaman taasise. Poolisiin ajaja mana murtiin dirqamee isaan hiikus bakka isaanii abbootii seeraa hidhuun taatee ija jabinaa hojjete. Xalayaan iccitiin ajaja hidhamuu isaanii agarsiiftu kan mana murtii waliigalam dhaddacha dhaabbii bahaatiif barroofte. Seelii diinaa jechuun abbootii seeraa kanneen maqaa yaama. Abbootiin seeraa kunniinis Dassaalany Lammii, Mohaammed Jimaa fi Abdiisaa Waaqjiraa kan jedhaman yoo ta'an abbootii seeraa eegdota obbo Jawaariif mirga wabii eegsisan turan. Akka seera labsii biyyattiitti abbaan seeraa tokko yakka harkaa fi harkaa yoo hin hojjetin mirga hidhamuu dhabuu akka qabutu ibsama. Kunis adeemsi seeraa iftoomina akka hin dhabnee fi bilisummaa murtii kennamuuf jecha seera addunyaa hordofsi ta'uu ogeeyyiin ibsaa jiru. Kanuma sababeeffachuun manni murtii waliigalaa dhaddacha bahaa xalayaarra deebiin waajjira poolisii Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatiif barreesseen abbootiin seeraa kun akka gadi dhiifaman ajaja kennee ture. Ta'us garuu poolisiin ajaja mana murtii akka naman dhaga'initti guyyoota hojii idilee dabarsuun sanbata kanas mana hidhaa keessatti isaan oolche. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hidhamuun abbootii seeraa kun tasumaan raawwatamuu hin malle jechuun balaaleffateera. Sababa mirga wabii eeganiif hidhamuun isaanii immoo ijoo dubbii ta'ee jira. Mirga wabii eeguu fi dhorkuun hojii abbootiin seeraa guyyaa guyyaan hojjetanidha. Haalli itti eegan dogoggora yoo qabaate oliyyannoodhaan sirreeffama kan jedhan maddeen mana murtichaa OMN dubbise ammoo akka seera akka Itoophiyaatti mirga wabii eeguun yakka miti jedhu. Gama birootiin gochiin dhaddacha irratti kaleessa raawwate tumaa seeraa yakka keewwata 449 sirriitti kan guutu ta'uu eeraniin osoo abbootiin seeraa hojii dhaddachaa hojjetanii poolisiin dhaddacha seenee dhaddachicha jeeqeeram hojiin dhaddachaa akka gufatus taasifameeraas jedhanii jiru. Haala kana keessatti kan jeeqame abbootii seeraa 3 qofaadha jechuun hin danda'amu kan jedhan keessa beektonni poolisoonni dhaddachicha jeeqan bu'uura seeraan gaafatamuu akka qabanillee hubachiisanii jiru. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimma kana ilaalchisee ibsa baasuu qaba. Ejjennoo isaas ibsuu qaba kan jedhan ammoo ogeeyyiin seeraa dhimmicha irratti mufachuun marsaalee hawaasummaa irratti barreessaa jiran hedduudha. Abbootiin seeraa hidhaman saffisaan akka gadi dhiifamanii fi gochichi qoratamee tarkaanfiin akka fudhatamu komishinii mirga namummaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Daayirektarri olaanaan komishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa hidhaan kun fudhatama akka hin qabnee fi walabummaa murtii seeraa irratti haleellaa raawwatameedha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa kan ta'an obbo Gaazilii Abbaa Simalii fi itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Fayyeeraa Haayiluutiif bilbilee turre. There is no answer on the number you have dialed. Obbo Gaazilis ta'ee obbo Fayyeeram bilbila nurraan kaafne. Yaalii jibbaataa keenya milkeessuuf hooggantoota mana murtii waliigala Oromiyaa keessaa nama tokko argachuun yoo haasofsiifnu dhimmichi dhugaa ta'uu fi mana murtii waliigala Oromiyaas mufachiisu ibsuun sodaa nageenyaaf garuu maqaa fi sagalee isaa akka qilleensarra hin oolchine nu gaafate. Dabalataanis namni kun Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kufuu fi manni murtii kabaja dhabuu ibsuun akka hoogganaa tokkootti ofiifuu sodaa qabaachuu himee jira. Oduu argisiisoo keenya seeneen rakkabeen gumiin bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa hidhaan abbootii seeraa sadii irratti magaalaa Adaamaatti raawwatame heera mootummaa kan faallessu sirna dimookiraasii biyyattii kan miidhuu fi olaantummaa seeraa fi bilisummaa manneen murtii fi abbootii seeraa daran rakkoo keessa kan galchu akka ta'e hime. Gumiin bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa yaa'ii rifachiisaa 16ffaa guyyaa har'aa taa'een gocha hidhaa adeemsa seeraan ala raawwatame kana kan mormu ta'uu fi hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisee jira. Qaamonni badii kana raawwatan seeratti akka dhiyaatanis hubachiiseera. Ganaan imaammata alaa Joosef Booreel Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduun ulfaataa ta'uu himan. Booreel kana kan himan walgahii biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii kan Jarman keessatti geggeeffamaa jiru irrattidha. Waliigaltee mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliin mallatteessan oduu gammachiisaa ta'uu ibsuun Booreel lamaan isaaniitu waliigaltee dhukaasa dhaabuu dhaabbataa irra gahuu akka qaban akeekan. Kun immoo salphaa akka hin taanes ibsanii jiru. Sababni isaas nagaa buusuun waraana kaasuu caalaa rakkisaadha jedhan Booreel. Gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessatti nagaa fi araara buusuuf akkasumas deebisanii dandamachuu
dandamachiisuuf carraaqqii taasisan keessatti gamtaan Awurooppaa deeggaruuf qophii ta'uu ibsanii jiru Booreel. Dabaluunis Booreel yeroo waliigaltee kana simataa jirrutti hawaasni addunyaa uummata 100,000 ol jedhamu kan lola kanaan ajjeefamanii fi gocha gara jabinaa hamaa kan wal waraansi kun fideen uummata miidhaman yaadachuu qabnaas jedhanii jiru.